kantiibaa keenya akkasumas hojjettoota waajjira magaalaa Qobbootiin keessummaa keenyaanis isin hundaanuu baga nagaan dhuftanii jechuudhaan isiniin barbaada. Akkam nagaa daawwattoota kiyya ilmaan abbaa biyyaa akkam nagaa fayyaa yaa ilmaan Oromoo dhaloota heegaree leenjii heegareetiif garaan nama raree waa hedduudhaan himuuf deemaani qaamaaf qalbiyyoo ergaa too caqastanii. Wanni jechuun fuudhe duraan dursee ani xiqqaaf guddaan namaa hundi keessummanii welcome jechuun fedha ani isin hundaanii baga nuuf dhuftanii xiqqaa fi guddaanii tanaan jechuun fedha ani isin hundaanii tanaan jechuun fedha ani isin hundaanii. Badhaasa ganamaa paartii badhaadhinaa waan rabbiin nuu kanneen qottaaf hin tabaanaa qaroo qaamaa qalbii gurmuu jijjiiramaa tokkummaa fi gamtaan nageenyaaf misoomaa warra kaayyeeffatee lammiif gale waadaa Abiyyi Ahmadiis ilmi abbaa gadaa seenaalee dhokotte godu jirtu yaasee mana hidhaa keessaa Oromoota baasee biyya Oromiyaaf Oromoo qaxxaree ilmaan numasiitiin akka biyya jaare Abiyyiin kun dhugaan guutummaan daraaree Cinaa haadhaa bannu biyya teenyaaf jennee warra biyyaaf dhumes qalbii yaadannee tantaane lakkisaa of eeggannoo cimsaa dantaa teenyaa beekaa biyya ofii misoomsaa aarsaa fi wareegaan eegumsa feesisaa dhaggeeffadhaa xiqqoon seenaa nuuf odeessaa yoonaan jettanillee mucaan kun eeyisaa walaloo barreessee akka nuu dhiyeessaa faraan birraa jaarsoo qobbo jireenyisaa ganda baroo feetus ganda qaalidiisaa awwaafa koo miti shakkii firraa dhiisaa Beekaa kana arginu sanfaraaniin warqituu mastawaat oromtitti wallootu dubartii gootitti Oromiyaa balloo balaa zallaqaa qilxuu abbaa yoo jabanoo haqaa warra gootummaadhaan diina keenya kakaleessaa goolii sosobee itti naqaa. Abbaa Gaangulii fi akka Hassanaammee dhiira gaafa duraa ammas yaadadhume Maammad Makii Lijiyyaa suufaa dhadhanne nuti nama qaalii Raasgugsaa Alii fi Raasgugsaa Walee isaanis gootota warra kalee lolee. Shamarree qaqqaalii warqituu wadaajoo warra qabsoon dhiqee ol naqe labaajoo warra qabsoon dhiira ol naqe labaajoo. Itikkee mannaaniif taa'eet butulmarsoo gootuuwwan seenaadhaan onne qabbaneessoo koloneel Aliyyii Cirrii fi Caalii Shaneefaa yaadadha ilmaan Bakarwaarreef jaarraa abbaa gadaadhaa dhaabbadhee fakkeenya lakkaawee waan fitu kaayyoof qabsoon isaanii yoomiyyuun maxatu Abiyyi Jabeessaa mootii waliigalaa isa abbaan biyyaa mootichi jaalalaa uumama filatamaa seenaa qabatamaa badhaadhina malee hin filannu gonkumaa. Biyya Oromiyaa yaada siin jira takkallee sin geessu addunyaa tanarra sumaan wal argachuuf namoo yaada jira. Biyya Oromiyaa qananiituu jiituu nyaachistuu obaaftuu waa tokko qofaame hundaan si jaalanna. Islaamota maraaf ammas kiristaana waaqeffataa biyyaa ilmaan Oromoota cufti ilmaan keetiin boontaa. Yaa magaalaa Qobboo taasiftuu waa hunda soba qofaa qaba hayyuulee gurguddaa dhaloota baratee ka'ee waa hojjeta ulamaa'iidhaa fi ammas barsiisota ammas dabalataan fuuta ispoortiilee ijoolleen kee baratte bushuuftee waandoollee fiigicha miilaatii fi ammas tapha gubbaa hayyuu dila kana barsumaatu qabaa. Nama iyyuu ni beeka ilmaan kee barata kan siif jecha dhume irra guddaan isaa bar wareegamtoota.
Qottoon kantiibaa fi silmaan siifatina cufi jannaan cufu qottu jannaan dhufu tokkummaadha qabdi ammas ni bareeddi waa hundaan badhaate maaltu irraa hafe akka isii ta'u fedhuutu hin hafe qottoo arrabsuudhaaf ja'an biyya yaa'ii yoo jaalattan ja'an biyya ulamaa'ii yoo jaalattan ja'an biyya ulamaa'ii. Yaa kantiibaa magaalaa Qobboo obbo Gaalidii Isaa nama jaboo mucaa ijoollummaadhaan diirrabbii baratee barnoota ammayyaas jaalalaan fudhatee maatii qofaa miti barnootis oolmaan arganne inni nuuf olbaanaan dhageetii arganne inni nuuf olbaanaan dhageetii arganne. Obbi Siyaabul fakkeenya addunyaa waa hedduu hojjette ati biyya teenya haadha Kaalitti isee abbaa isa guddise bagaluuf darjamboo ilmoo qabxaqlii kan isa nuufihan isaan nama qaalii kan isa nuufihan isaan nama qaalii. Barsiisota keenya utubaa jireenya naatu sammuu namaa qoricha doofummaa barsiisota hayyuu lammiisaatiif iyyuu barnoota barate mataa isaatiif je'ee beekumsa horate lammiisaatiin ga'e hammeenya nu godhana takkaan agarre isin jiraannaanuu asitti wal garree isin jiraannaanuu asitti wal garree. Qophooli jira akka wal simachuun mee waan dur yaadadhaa tan taane dagachuu sharaa fi qorqorroo gaafa dur mannini sharaa fi qorqorroo gaafa dur kan mannini kan hojii hojjechuuf turreef rakkatanii eegas waa harkanne barii tooraasuu fi handhuura qobbootii waaqaa fi dahabii badhaasa noobeelii caalaa jabeeffata Kaalidii Saalii anammaas niin dubbadhaa. Magaalaan kun isaan kabajaa harkattee akka duriin silaa barqaata dhokatte har'a hojii isaatiin qobboon nuuf bareedde har'a hojii isaatiin qobboon nuuf guddatte keessummaan godinaaf aanaa dhuftee ilaalte yaa keessummaa teenya baga nuuf dhuftanii kan fagoo fi dhihoo akkan labbaatanii jijjiirama qobboo baga nuuf laaltanii jijjiirama qobboo baga nuuf laaltanii. Hojii dhabdootaa fi dargaggoo biyyasaa akka hojjetaniif hojiitti bobbaasa. Roga barnootaanis waan nutti hin qusatu akka haadha abbaa akka nu iyyaafatu. Kaalidii Saalii nama barattootaaf dafee dursa laatu. Kaalidii Saalii nama barattootaaf dafee dursa laatu. Keejii jaarsise isa daa'immanii ammaas addaraasha kan horsiisa loonii ammaasiis jaldaaba kan bittaa gurgurtaa caaktaraa jimaa fi magaalaa kudurootaa hojiin kantiibaadhaa tan namayyuu argu ammaas dhaqaa laalaa mana horsiisa lukkuu. Allakkaawwan fitu waan Kaalid dalage hanganaa'uu xiqqoon keessa nuuf fiige maqaa kantiibaatiin magaalaa Qobbootiin galatoomaan ja'a hunda keessanii galatoomaan ja'a hunda keessanii.